Abe keessa dhaabota keessaa tokkodha. Guyyaan irraa guyyaa waboo haa jedhamu malee Oromoota bilisummaa qaban kan Oromoo fi saboota nagaa qaban wajjin akka nagaadhaan jiraatu kan guyyaa hawwanii bahanidha. Kanaaf ABO'n durillee yeroo qabsoo jalqabu saba hundaaf kan kabajamuullee qabu akka laalcha kiyyaa saba bal'aa Oromoo wajjin haadha gannu waan dhiphate fakkaata. Bara darbee ammoo ganni xinnoo sun wanta bal'ate fakkaate. Bakka hundi keessan akkana baay'attanii dhuftan baay'ee nama gammachiisa. Gara fuulduraatti ammoo ijoollee qabna. Guyyaan kun guyyaa maatiin xixinnoon itti baratu akka ta'u akka goonu warri wanta kana qopheessu isin hubachiisa. Wanti biraa ammoo tibo'aan qaama barattootaati. Waa'ee qabsoo irratti barreessa. Waa'ee seenaa irratti namoota barreessuu danda'an, namoota ogummaa adda addaa qaban of keessatti hammachuudhaaf tattaaffii godhu. Namoonni naannoo sana dandeettii qabdan as baatee itti hirmaadhaan jedha. ABO'n egaa gara fuulduraallee yoo Oromiyaan bilisa baate fi abdii kanaaf haa tumsinu, haa ijaarru, haa gabbifnu jedha. Guyyaa gaarii nagaan haa ta'u.